Akkam jirtu hordoftoota Milkii Miidiyaa. Kun Milkii Miidiyaadha. An Dr. Naawodiidha. Nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Isin jenna nagaa hordoftoota keenya. YouTube keenya warri haaraa taatan subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, comment godhaa. Nu wajjiniin tura amma dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtanii kabajaan isin affeerra hordoftoota keenya. Egaa har'a mata duree baay'ee bareedaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Mata dureen keenya har'aa maalidha? Waa'ee dhukkuba kaleeti. Dhukkuba kalee fi of eeggannoo akkamii gochuu akka qabnu gabaabaatti isinitti himna jechuudha hordoftoota keenya. Dhukkubni kalee baay'ee bal'aadha. Gosa baay'eetu jira. Garuu immoo walumaa galatti dhukkuba kalee irraati of eeggachuudhaaf yookiin immoo namni kanaan dura dhukkuba kalee qabu dhukkuba kalee sana akka hin hammaannee fi maal gochuu qaba, of eeggannoowwan maal fa'aa gochuu qaba kan jedhu wantoota muraasa isiniif eerra jechuudha. Maatii keenya kabajamoo hanga dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin turaatii nu dhaggeeffadhaa, nu daawwadhaa isiniin jenna. Egaa dhukkubni kalee gosa baay'eetu jira. Garuu immoo gosa gurguddaa lamatti hiruu dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti gosa yeroo isaa irratti hundaa'uudhaan dhukkuba kalee isa ariifachiisaa yookiin immoo acute kidney injury kan jedhamuu fi dhukkuba kalee isa turaa yookiin immoo chronic kidney disease kan jedhamutti haala yeroo irratti hundoofnee hiruu dandeenya. Haala biraatiin immoo kan itti hiramu gosa baay'ee jira jechuudha. Acute kidney injury sana kan fidan dhibee baay'eetu jira. Isa ariifachiisaa jechuudha. Isa turaa kan ji'a sadii ol namarra turu immoo chronic kidney disease yookiin immoo CKD isa jedhamu kan fidan immoo dhibee baay'eetu tarreeffama baay'ee jira jechuudha. Isa gaaffii yoo qabaattanii waa'ee isaa koomentii irratti nu barreessaati. Booda isiniif deebina jechuudha hordoftoota keenya. Egaa dhukkubni kalee kuni amma baay'ee hammaachaa dhufeera jechuudha. Biyya keenya keessatti hospitaalota garaagaraa irra yoo deemtanii namoota dhukkuba kanaan rakkatanii diyaaliisisii yookiin immoo dhiiga qulqulleessuu maashinii dhiiga qulqulleessuu fayyadamuudhaan lubbuu isaanii tursiisan namoota baay'ee agartu jechuudha. Namoota karaa garaagaraa irra deemanii qarshii wal'aansaaf gara biyya alaatti argamanii qarshii kadhatan illee baay'ee in agartu jechuudha hordoftoota keenya. Kun wanta nama gaddisiisudha. Kanaaf dhibeen kun dhibee balaafamaa jechuudha. Dhibeen kun nama qabeenyaan illee haga keessumaa inni dhibee tursiisaa yookiin immoo CKD jennu suni kalee jijjiiruu jalqaba diyaaliisiidhaan ilaalame gara kalee jijjiiruutti kan nama geessudha jechuudha. Kun immoo qarshii miliyoonaan kan nama baay'isu waan ta'eef dinagdee biyya keenyaatiin faallaadha jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf dhibee kanarraatii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Of eeggachuu cinatti immoo namni already dhibee kanaan rakkoo dhibee kanaa sadarkaa kana keessa galee akka dhibeen sun hammaatee sadarkaa sana irra hin geenyee fi of eeggannoo gochuu danda'utu irra jira jechuudha hordoftoota keenya. Egaa of eeggannoo maal fa'aa gochuu qaba namni kun isa jedhudha. Kaayyoon karoorri viidiyoo kana jechuudha hordoftoota keenya irraa. Egaa kan hordofuutti jirtan kun Milkii Miidiyaadha. An Dr. Naawolii warri haaraa taatan subscribe nu godhaa, warri kaanis immoo like, share, comment gochuun dagatina. Itti fufneerra jechuudha hordoftoota keenya. Egaa namni salphaadhumatti namni tokko dhibee kanaan yoo hin qabamne ta'e yookiin immoo qabamee yoo ta'e akka hin hammaanneef of eeggannoo maal fa'aa gochuu qabaa isa jedhu isinitti himuuf deemna. Wantoota muraasan isinitti hima jechuudha hordoftoota keenya. Tokkoffaani qorichoota antiipeen jedhaman yookiin immoo dhukkubbii hooyyeessanii keessumaa kan akka daayikiloofaa kan giruuppii daayikilofeenaa kiifaa jechuudha. Warra akkasii sanaa hanga barbaachisaa ol fayyadamuu dhiisuu qabna jechuudha hordoftoota keenya. Qorichoonni suni keessumaa namoota kanaan dura dhibee sana dhibee kalee qabanitti itti hammeessuu danda'u waan ta'eef antiipeen yeroo fayyadamnu namni kuni keessumaa hakiimii mariisisuun dirqama itti ta'a jechuudha. Maaliif dhukkuboonni suni dhukkuba kalee wantoota hammeessan keessaa antiipeenii warri akka daayikilofeenii kiifaa beekamoodha jechuudha hordoftoota keenya. Kan biraan nyaata keenya keessatti ashaboo yookiin immoo soogidda xiqqeessanii fayyadamuudha jechuudha. Xiqqeessuudha jechuudha. Xiqqeessinee fayyadamuudha. Akka biyya keenyaatti nyaata soogidda malee nyaachuun hin baramne jechuudha. Kanaafiyyuu xinneessanii fayyadamuun dirqama jechuudha. Nyaata keenya keessatti immoo fuduraalee fi kuduraalee dabaluun baay'ee nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan inni keessumaa inni baay'ee barbaachisaan immoo maalidha? Bishaan baay'ee gahaa ta'e dhuguudha jechuudha. Kaleen keenya bishaan wajjin baay'ee walitti hidhata waan qabuuf bishaan gahaa dhuguun baay'ee nu fayyada. Baay'ee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Keessumaatti nama tokkoof kan guyyaa tokkotti saayinsiidhaan rikoomendid ta'u yookiin immoo gorsamu liitirii 2 jechuudha. Haga liitirii 2tti dirqama jechuudha dhuguun. Dhukkuba kanaaf utuu hin taane dhibee biraaf iyyuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef guyyaatti hanga liitirii 2 dhuguun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kan biraa alkoolii baay'ina alkoolii dhugnuu hir'isu. Baay'ina alkoolii dhugnuu baay'ee hir'isuudha.
alkooliin by the way alkooliin wanta baay'ee keessa alkooliin jira. Garuu alkoolii yoo danda'ame dhaabuudha. Hin danda'amu taanaan immoo baay'ee gadi buusuudha jechuudha. Alkooliin fakkeenyaaf koolestiroolii fa'aa hir'isuu keessatti baay'ee xinnoon alkooliin xinnooni koolestiroolii hir'isuu keessatti bakka lafatti fayyadu qaba jechuudha. Garuu kalee keessatti yoo ciruma isaa dhaabbatee yookiin immoo baay'ee irratee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan tamboo yookiin immoo sigaaraa aarsuu dhaabuudha kun gootummaatti dhaabuudha jechuudha. Dhaabuu barbaachisaa. Kan biraan keessumaatii kan namoonni baay'een ittiin keessumaatii dubartoonni ittiin miidhaman maalidha? Fincaan qabatanii turuudha jechuudha. Fincaan namni tokko sa'aatii isa qabetti fincaa'uun baay'ee isa fayyada. Kanan ta'u taanaan yeroo keessa dhiibbaa uumuudhaan kalee isaa irratti rakkoo guddaa uuma. Keessumaa dubartoonni yeroo baay'ee haaluma aadaa keenyatiin fincaan bakka garaagaraatti hawaasa keessatti lafa hojiitti xiqqoo waan saalfatanii fi fincaan qabatanii turuudhaan dhibee kanaaf of saaxilu jechuudha. Fincaan sa'aatii nama qabetti fincaa'uun dirqama jechuudha. Hordoftoota keenya kan hordofuutti jirtan milkii miidiyaadha. An Dr. Naoliidha. YouTube keenya warri haaraan subscribe godhaa, warri kaan immoo like, share, comment gochuun dagatina. Hordoftoota keenya gaaffii qabdan kan biraa yoo jiraate immoo comment jalatti nu barreessa. Inni kan biraan gara xumuraa argaa jirra. Hirriba gahaa argachuun illee akkuma dhibee biraarraa nu fayyadu kanaafis kalee keenyaafis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo ulfaatinaaf hojjaa keenya wal madaalchisu yookiin immoo body mass index BMI jedhamu ilaallachuudha jechuudha. Body mass index keenya hojjechiifannee normal level keessa jiraachuu keenya baruuni barbaachisaadha. Kana jechuun karaa biraa ulfaatina keenya hir'isuu jechuudha. Hojjaa keenya irratti dhiibbaa gochuu waan hin dandeenyeef nuuni ulfaatina keenya hir'isuu, ulfaatina keenya normal range keessatti eeggachuudha jechuudha. Kun waan biraa miti jechuudha. Kan biraan namoonni dhibee sukkaaraaf dhiibbaa dhiigaa qabanii hordoffii ga'aa godhanii dhibee sukkaaraaf dhibee dhiibbaa dhiigaa isaanii wal'aannachuudha jechuudha. Dhibee sukkaaraaf dhibee dhiibbaa dhiigaa wal'aannachuu jechuun karaa biraa dhibee kalee wal'aannachuu jechuudha. Maaliif dhibeen sukkaaraaf dhibeen dhiibbaa dhiigaa kanneen daayireektii yookiin immoo kallattiidhaan kalee dhibee kalee fidan namatti fidan keessatti warra gurguddoo beekamoodha. Akkasumas immoo dhibeen kalee dhibee dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'a jechuudha achi as deebi'ee. So jarri suni kallattiidhaan walitti hidhata waan qabaniif isaanii sirriitti hordofamanii wal'aanamuun dirqama jechuudha. Akkasumas immoo dhukkuba onnee akkuma ammaa dhiibbaa dhiigaa sukkaara jedheera cirracha kalee guddachuu xannacha piroosteetii fi namoonni umuriin isaanii waggaa 60 yoo ta'e immoo callisanii waggaatti amma danda'ametti qorannoo hojii kalee yookiin immoo renal function test RFT ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni umuriin isaanii waggaa 60 ol ta'e callisanii yoo dhibee kan biraa hin qabaanne illee renal function test yookiin immoo qorannoo hojii kalee geggeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan kan hundumaa kalee dabalatee dhibee biraadhaaf nu fayyadu maalidha? Dhibee biraarraa of ittisuudhaaf sochii qaamaa yookiin immoo ispoortii hojjechuu jechuudha. Hordoftoota keenya sochiin qaamaa kan nama tokkoof rikoomeendir ta'u torbanitti daqiiqaa 150. Daqiiqaa 150 jechuun guyyaatti daqiiqaa 30 fi gara guyyaa 5 jechuudha. Gara guyyaa 5 fi yeroo dheeraa iddoo tokko taa'aa oolurraa of qusachuu, deemuu hamma danda'ametti konkolaataa caalaa lafa deemuu sa'aatiin wayyamamutti yoo baay'ee na rifannu ta'e lafa deemne filatamaa jechuudha. Kun maal kuni deemsa ariifannaa si'a tokko gochuu, daakaa, sochii garaagaraa, fiigicha, kubbaa miillaa, daansii waan akkasii gochuun baay'ee nu fayyada jechuudha. Hordoftoota keenya kun egaa of eeggannoo dhibee kalee irraati jalqaba qabamuu dhiisuudhaaf akkasumas immoo walitti qabamee akka inni nammaannee fi gochuuf nu fayyadanii warra gurguddoodha jechuudha. Hordoftoota keenya waan nu waliin turtanii fi nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Sagantaalee keenya kan biraas nu hordofaa subscribe gochuun irraanfatina warri haaraanii fayyaa ta'aa horaa bulaa deebanaa.